har'a kutaa lammaffaa tajaajilaan wanti inni beekuu qabu kan jedhu mata duree kanarraa kaanee wajjin ilaalla. Kutaa lammaffaa qabxii sadaffaa tajaajilaan wanta inni beekuu qabu. Maal beekutu nurra jira? Geggeessitoonni maal beekuu qabu? Tajaajiltooti waldaa kiristaanaa keessa jiran maal beekuu qabu? Waaqayyo kadhanna. Abbaa keenya gooftaa hunduma dandeessu galanni siif haa ta'u. Karaa hundumatti waan nu gargaarteef ayyaanniif araarri kee jireenya keenya keessatti waan baay'ateef yeroo kana dabarsitee waan nu kenniteef ati ulfaadhu. እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በኢየሱስ ስም እናመሰግናለን። ክብር ለዘላለም ላንተ ይሁን። አሁን ደግሞ እግዚአብሔር ሆይ አንተ እንድታስተምረን በጌታ በኢየሱስ ስም የቃሌ ብርሃን በእኛ ላይ እንዲሆን እንድትመራን እንድታግዘን በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። ጌታ ሆይ አንተ ካላገዝከን ያለንበት ዓለም እግዚአብሔር ሆይ ክፉ ነው። ቢለፋኑት ከሰ ጅሩኩን ሐማል በዚህች በከፋች ዓለም ውስጥ ድልን ልንቀናጅ የምንችለው እግዚአብሔር ሆይ በመንፈስ አንተ ከረዳን ካገዝከን ካስተማርከን ካስታጠቀን ነው። በኢየሱስ ስም አንተ በቃሌ ሙላት እንድታስታጥቀን እንድታስተምረን እንድትመራን እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ስም አንተ እንድታግዘን በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። ወገኖቼን እህቶቼን እግዚአብሔር ሆይ ባሉበት ቦታ አንተ እንድታግዛቸው እንድታቆማቸው እንድታበረታቸው በጌታ በኢየሱስ ስም ባንተ ፊት የጸኑ እንዲሆኑ ባንተ ፊት የቆሙ እንዲሆኑ ያንተን ሐሳብና ፍቃድ ማገልገል እንዲችሉ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ እንዳንተ ሐሳብና ፍቃድ መውጣትና መግባት እንዲችሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጸልያለሁ። አገልጋይ ምን ማወቅ እንዳለበት እግዚአብሔር አምላክ ሆይ እንድታስተምረን ዛሬ ደግሞ በቃል እንድታስታጥቀን እግዚአብሔር ሆይ ቃልን እንድታበራልን በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። ሰገሌክ ያከኑ ኢብስቱ ሰገሌክ ያከኑ በርሲፍቱ ተጃጅላን ዋንን ቤኩ ቀቡ አካ አቲኑ ቤክሲፍቱ አካ አቲኑ በቺፍቱ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን ሲከዳደር በር keessa jirru bara hamaa kana keessatti bara ulfaatu kana keessatti yaa waaqayyo dubbiin keenya ulfina qabees jireenya keenya irratti akka dhufu tajaajila keenya keessatti mul'achuuf kee akka ta'u si kadhadheera. Maqaa gooftaa Yesuusiin waan irra daddarbine hundumaatti araara keetiin akka nu laaltu yaa waaqayyo akka barsiiftee nu deebistu si kadhadheera. Geggeessitoota kana maqaa gooftaa Yesuusiin hidhachiisi baasi. Maqaa Iyeesus Kiristoosin haleluuyaa. Galanni siif haa ta'u. Maqaa Iyesuusin ameen. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Tajaajilaan wanti inni beekuu qabu maalidha? Tajaajilaan dura wantoota beekuun nurra jiru sagalee waaqayyoo nutti hima. Akka tajaajilaatti akka geggeessitootaatti ከአገልግሎት በፊት ማወቅ የሚገባን ነገሮች አሉ። ማወቅ የሚገባን ነገሮች ሳናውቅ ወደ አገልግሎት ከገባን ብዙ ነገሮች እናጠፋለን። አገልግሎት ስናጠፋ በራሳችን ላይ ፍርድ እናመጣለን። በሌሎች በምናገለግላቸው ሕዝብ ላይም ፍርድ ልናመጣ እንችላለን። ከዛ ራሳችን ለመጠበቅ መጀመሪያ ላይ አገልግሎት ውስጥ ሳንገባ ማወቅ የሚገባን ነገር አለ። እንደ ቤተ ክርስቲያን አንድ ሰው ወደ አገልግሎት ስናመጣ ያ ሰው ይህንን ነገር አውቋል ወይ? ይህንን ነገር አውቋል ወይ? ይህንን ነገር ተረድቷል ወይ? አወቀች ሆይ? እቺን እህት ወደ መሪ ወደ አገልግሎት ስናመጣ ይህንን ነገር አወቀች ወይ የሚለው ነገር ልናውቀው ይገባል።
nama tokko gara tajaajilaatti, gara geggeessummaatti, gara hojii hafuuraatti gaafa fennu obboleettiin kun kana beektetti, obboleessi kun kana beekeera. Beekumsi nama kanaa, dandeettiin ga'umsi nama kanaa maa inni kan jedhu madaaluu danda'utu nurra jira. Namni tokko waanuma raajeef, waanuma lallabeef, waanuma haaleluuyaa jedhe duwwaadhaa fi beekeera jechuu hin dandeenye. Waan inni hin beekin, waan isheen hin beekin, waan hin hubatin, waan hedduun akka jiru beekutu nurra jira. Kanaaf tokkoffaa irratti gooftaa isaa beekuu qaba. አንድ አገልጋይ ጌታውን ማወቅ አለበት። ጎፍታሳ የሆቤክ ጎፍታሳ ተጃጅላ ጌታውን ካላወቀ ማን ነው የሚያገለግለው? ጌታውን ያላወቀ ራሱን ያገለግላል እንጂ ራሱን ያገለግላል ኦፍ መታሳ ተጃጅለ መለ ጎፍታሳ ሚት namni gooftaa beeke gooftaa tajaajila. Namni gooftaa beeke gooftaa hojjeta. Namni gooftaa beeke gooftaa abboommama. Tajaajilaan dura gooftaa keenya beekuun nurra jira. Ergaa Xiimotewos keessatti Xiimotewos lammaffaa gaafa dhaqxanii ilaaltanii Xiimotewos isa lammaffaa boqonnaa tokko gubbaarra lakkoofsa 12 irratti maal jedha? Ergamaa Phaawulos Xiimotewosiif gaafa ergaa kana barreessu. Kanaafan amma itti dhiphachaa jira. Ani garuu eenyutti akka namane waanan beekuuf iyyeella'u. Akkasumas inni wanta adaraa anatti kenname kana hamma guyyaa sanaatti eeguu akka hin danda'u nan amanadhaa jedhe. Phaawulos lakkoofsa 11 irraa kaastanii gaafa ilaaltan ani wangeela kanaaf lallabaa ergamaaf barsiisaa ta'een jira. Maaliif wangeelaaf? Ani wangeela kanaaf ergamaa lallabaa barsiisaa ta'een jira jedha Phaawulos. Kanaafan amma itti dhiphachaa jira. Yooma dhiphinni jiraateyyuu, yooma rakkinni jiraateyyuu, yooma wallaansoon jiraateyyuu, yooma gidirfamuun jiraateyyuu, yooma tuffatamuun jiraateyyuu, yooma xiqqeeffamuun hariyatamuun jiraateyyuu kanaafan amma itti rakkachaa jira jedha. Kanaaf namni gooftaa isaa beekee omaa wanti isa yaaddeessu hin jiru jechaadha. Ani wangeela kanaaf lallabaa ergamaa barsiisaa ta'e ergameera. Yesus gooftaadha. Dhugaan kun sii galee jennaan omaa yooma itti rakkatte yoo sitti hin ulfaatu, yooma itti arrabsamte iyyuu sitti hin ulfaatu, yooma itti madoofte iyyuu sitti hin ulfaatu, yooma itti rakkatte iyyuu waanuma fedhettaa malee wangeelichumaaf jiraatta, gooftichumaaf jiraatta. Kanaaf namni itti dhiphachaa jiraadha Phaawulos. Akkasumas inni wanta adaraa natti kenname kana amma guyyaa sanaatti eeguu akka hin danda'u nan amanadhaa. Adaraan natti kenname. Adaraa kana immoo hamma guyyaa dhumaa sanatti jedha. Amma yeroo isaa xumuramutti, amma jireenya addunyaa kanaa goolabatutti. Wangeelaaf waamamte taanaan bara murtaa'e miti ati hojii wangeelaa kan hojjettu. Bara biyya lafaarra jiraattu hunduma hojjetta. Galanni gooftaadhaaf yaa ta'u. Waan natti toluu dideef, waan naa ta'uu dideef, waan naa mijachuu dideef, haalli waan wal naaf qixxaachuu dideef jettee kan keessaa galtu miti. Waan tuffatamteef, waan reebamteef, waan arrabsamteef kan keessaa galtu miti. Dallantee hojii waaqayyoo kan dhiiftu miti. Namni gooftaa isaa beekee hamma dhumaatti dhaabbata ga'a. Phaawulos akkasittiin dubbata. Lammaffaa waamicha yookaan ergama isaa beekuu qaba. Tajaajilaanii wanti inni beekuu qabu waamicha isaa beekuu qaba. Ergama isaa beekuutu irra jira. Namni waamicha isaa hin beekne, namni ergama isaa hin beekne eessa akka dhaqu hin beeku, waan godhu hin beeku, akkasumatti cal jedhee akka nama dukkana keessa deemuuti. Namni dukkana keessa deemu waa adda hin baafanne. Inti tittima waanuma argetti bu'a. Waamicha keenya addaan baafnee beekutu nurra jira. Waamicha kee addaan baaftee beektee naani hin dhaabatta. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Har'a baay'een namaa maaf jalqabee keessaa ba'a. Waggaa tokko, waggaa lama, ji'a muraasa argitanii sana booda bakka dhaqee dhabdu.
sana booda bakka isheen dhaqxe dhabdu. Waamicha adda baafachuu dadhaban. Otoo waamicha isaanii adda hin baasin gara tajaajila kanaatti dhufu. Waan gara garaa giddu galeessa godhatanii. Wanti isaan giddu galeessa godhatanii dhufan gaafa isaaniif ta'uu didu, gaafa isaaniif mijachuu didu, gaafa sanaa maal godhu dhiisanii ba'u. Maaliif waamicha isaanii waamicha kee ta'ee jennaan garuu itti rakkatta bakka. Yesus gooftaan itti beelofta. Yoo daartes, yoo beeloftes, yoo maal taates waamicha kee kabajja. Ergama kee raawwachuuf dhamaata. Ergama isaa beekuu qaba. Geggeessaan ergama isaa beekuu qaba. Geggeesstuun ergama ishee beekuu qabdi. Waamicha ishee beekuu qabdi. Waamicha keessan beekuu sinirra jira. Jalqabatti. Waan namni nama tokkotti jaa dhiyaattuu fi koottati geggeessituu ta'e, koottati akkas ta'e waan namni siin jedheef itti gaafatama Waaqayyo hojii sana keessatti waan otoo hin beekin balleessitu hundaaf sumatti itti gaafatama malee uma nama kan biraa miti. Dursa garuu ati beekuu qabda. Otoo hin beekin, otoo hin bilchaatin namooti baay'een miidhama baay'ee keessatti yeroo itti kufaa jiran argina. Beekuun nurra jira. Beekumsaa wanti goonuuf wallaalummaa wanti goonu adda. Wanti yeroo hunda wallaalummaan balleessinu dhaloota waa balleessu oomishaa deemna. Beekumsaa wanti hojjennu garuu dhaloota beekumsaan hojjetu oomishaa deemna. Dhaloota beekumsaan hojjetu bakka buusaa deemna, ijaaraa deemna, horachaa deemna waldaa kiristaanaa keessatti. Har'a akka biyyaatti, akka waldaa kiristaanaatti namooti iddoo isaanii wallaalanii, waamicha isaanii wallaalanii, ergama isaanii wallaalanii waan baay'ee kan balleessan guutaniiru. Nami waamicha isaa hin beekne waldaa kiristaanaa bu'aa buusuu hin danda'u. Nami waamamin waldaa kiristaanaaf dhaloota bu'aa buusuu hin danda'u. Namni ergama isaa hin beekne kan biraa keessa lixa. Ergama isaa akka ta'utti baachuu hin danda'u. ተልኳችን ማወቅ አስፈላጊ ነው። ጥሪያችን ልናውቅ ያስፈልጋል። inni sadaffaan itti gaafatamummaa isaa beekuu qaba. ተጠያቂነት ኃላፊነትን ማወቅ አለበት። አንድ አገልጋይ አንድ መሪ ተጠያቂነቱን ማወቅ አለበት። itti gaafatama isaa beekuu qaba. Waaqayyo akka isa gaafatu beekuu qaba. Dhaloonni akka isa gaafatu beekuu qaba. Seenaan akka isa gaafatu beekuu qaba. Itti gaafatamummaa keenya beeknee akka ta'utti ba'achuu qabnaa jechuudha. Maaliif itti gaafatama jalaa ba'uudhaaf. Kanaaf dursinee itti gaafatama beekutu nurra jira jechuudha. Eewwanna gaafata yoo jenne wallaalummaa keenya እግዚአብሔር ይጠይቀናል። እግዚአብሔር ይጠይቀናል። ለምን? ስራው የእግዚአብሔር ስለሆነ ነው። ኦጂቺ ከዋቀዩ አንተ ዋቀዩ ሲጋፈታ ዋቀዩ ነጋፈታ ከናፍ itti gaafatama keenya beekuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Namni biyya bulchu, namni biyya geggeessu tokko itti gaafatama isaa beekuu qaba. Akka ta'utti itti gaafatama isaa ba'achuuf yoo itti gaafatama isaa hin baanne ሴናን ይሰጋፈታ የታሪክ ተወቃሽ ይሆናል። ሴናን ዋይ ኬኛ አሳር ዋንጋሪ ኢባ ጋሪ ሆጀቴ ወደበርቴ ሴና ዋንጋሪ አሳ ዋይ ኬ አርጊተኒ አማ ከነከ አስቴር ገኖፋ ከነከ ኦኔስሞስ ነሲፋ ባገመቺስ ጋቤላልተን ሴና ጉዳ ቀብ ሴና ጉዳ ቀብ Seenaa hojjettee yoo dabarte seenaa waan gaarii haasaa waa'ee kee gaarii hojjennaan waan hamaa goote taanan ishee balleesse isheen akkas goote ilaa waan bade tokko deebisuun gatii nama kaffalchiisa. Itti gaafatama keenya beekuun nurra jira. Arfaffaa waan tajaajilaa jirru beekuu qabna. Waan tajaajilaa jirru tajaajila keenya beekutu nurra jira. ሰው ስለተናገረ ሳይሆን አንድ ሰው መጥቶ ስለሰበከ ሳይሆን አንድ ሰው ተነስቶ ስለተነበየ እኛም ተነስተን መተንበይ ስላለ ሳይሆን
Namni tokko waan dhufee raajeef nus kaanee raajuu, nus kaanee lallabuu, nus kaanee faarsuu, nus kaanee waa godhuu otoo hin ta'in waan tajaajilaa jirru beekutu nurra jira. ምን እያደረግኩ ነው ወይ እኔ ምን እያደረግኩ ነው ምን እየሰራው ነኝ ብለን ራሳችን መጠየቅ ያስፈልገናል ማለት ነው። ሌላን ሰው ሳይሆን ራሳችን ማለት አስፈላጊ ነው። ኦፊ ኬኛ ላሉ ኦፊ ኬኛ ጋፈቹ ማል ተጃጅላ አንጅራ ማል ጎቻ አንጅራ ወንትነ ጎዳ ጅሩኩ ማይን ዋን ተጃጅላ ጅሩ ቤኩ ኑረ ጅራቹ ዋን ተጃጅላ ጅሩ ቤኩዳ ኢየሱስ ጎፍታ ሸነፋ ጉድናፍ ኡልፊና ተጃጅላ ቤኩዳ ተጃጅሊ ጉዳዳ ተጃጅሊ ኡልፊና ቀቤሳ ዋቶኮ ስንትሞ ብየ ለፋ ከነ ጉባረቲ አበሉ ብየ ከሲ ደቂያችቲ አምባሳደራ ተኤ ጀዱ ነሞን ብየ tokko bakka bu'ee namni biyya biraa dhaqee biyya sanatti ambaasaadara ta'a. Fakkeenyaaf biyya Ameerikaa keessatti Itoophiyaa bakka bu'ee ambaasaadara kan ta'e jira. Biyyoota garaagaraa keessatti dhaqanii ambaasaadara ta'u. Biyya sana bakka bu'anii biyya san keessa jiru. Waan bakka bu'aniif sana beekuu qabu. Argitanii amma namooti kuni abalu ambaasaadara ta'ee gaafa jedhan iddoo guddaatti ilaalama akka biyyaatti biyya bakka bu'ee biyya biraa jira jaa ta'eef. Ati immoo mootummaa waaqayyoo bakka buutee biyya lafaa irratti mootummaa waaqaa labsita. Mootummaa ifaa labsita. Mootummaa dukkanaa injifachuuf. Ati ambaasaadara Kiristoos iddoo guddaa qabda. Waaqayyoo bakka si buufateera. Ati afaan Kiristoos biyya lafaa kanarratti tajaajilli in caala. Muummicha ministeeraa ta'uu irra caala. Hoogganaa biyya tokkoo, bulchaa biyya tokkoo ta'uu irra caala tajaajilli. Tajaajilli guddaadha. Tajaajilli ulfina qaba. Tajaajilli ulfina qaba. Kana yoo beekne tajaajilli keenya akka salphatu hin goonu. Tajaajila keenyaaf of eeggannoo goona. Tajaajilli akka bara keenya nama baay'ee biratti akka waan qodaa gatii hin qabne rakase kana miti. Tajaajilli gatii qaba yaa obboleettii koo. Tajaajilli gatii qaba yaa obboleessa kiyya. Tajaajilli gatii qaba. Namooti ergaan kuni karaa garaagaraatiin forwaardi ta'ee siin qaqqabu tajaajilli gatii qaba. Agalgiloot waagaa አለው. አገልግሎት ክብር አለው. tajaajilli kabaja qaba. Tajaajilli ulfina qaba. Kanaaf guddinaaf ulfina tajaajilaa beekuutu irra jira jechuudha. Jalqaba duraatti. Tajaajilaan tokko kana beekuutu irra jira. Qabxii 5 dubbadheera. Tokkoffaa gooftaa isaa beekuu qaba. Lammaffaa waamicha isaa yookaan ergama isaa beekuu qaba. Sadaffaa itti gaafatamummaa isaa beekuu qaba. Arfaffaa waan tajaajilaa jiru beekuutu irra jira. Shanaffaa guddinaaf ulfina tajaajilaa beekuutu irra jira. Arfaffaa qabxii arfaffaa tajaajilaan tajaajila isaa ta'uu qaba. አንድ አገልጋይ አገልግሎቱን መሆን አለበት። ተጃጅላን tokko tajaajilu masaa ta'uutu irra jira. Nuyi tajaajilaadha. Tajaajila keenya hin taane taanaan homaa gatii hin qabu tajaajilli keenya. Geggeessituun tokko tajaajila ishee ta'uutu irra jira. አንድ ነብይ አገልግሎቱን መሆን አለበት። tajaajila isaa ta'uutu irra jira. Dhugaa isaa gaafa laalle namoonni baay'een irra waanuma akkasii ta'anii argina. Ulfina tajaajilaa kan hin beekne salphatanii argina. Kufanii argina. Otoo isaan hin galini waan ta'eef. Tajaajilaan tajaajila isaa ta'uu qaba gaafa jennu tokkoffaa jaalalaan ta'uu qaba. የፍቅር ሰው መሆን አለበት. ጃለለ ለለቤ ጃለለ ነመ ጃለላ ta'uutu irra jira. Geggeessituun nama jaalalaa ta'uutu irra jira. Geggeessaan nama jaalalaa ta'uutu irra jira. የፍቅር ሰው nama jaalalaa. Yoo jaalala hin qabaanne homaa gatii hin qabu. Phaawulos warra Qorontoosiif gaafa barreessu ergaa gara warra Qorontoos keessatti isa duraa boqonnaa 13 gaafa dhaqxanii ilaaltanii maal jedha? Afaan namoonni yookiis afaan ergamoonni waaqayyoo dubbataniin dubbadhee jaalala yoon qabaachuu dhabaadde an akka sibiila kililchii yookiis dibbee kosh kosh jedhuun ta'edha.
raajii dubbachuudhaaf kennaa qabaadhee dhoksaa jiru hundumaa bakkee beekee beekumsa hundumaa qabaadhee gaara iddoo isaatii hammam bututti amantii guutus qabaadhee jaalala yoon qabaachuu dhabaadhe garuu ani homaa mitiidha. Waaqayyo nu haa gargaaru yaa firoota kiyya. Kutaa kana keessatti gaafa ilaallu ergamaa Phaawulos waan hijoo ta'e waan guddaa tokko dubbata. Afaan namoonni yookiis afaan ergamoonni Waaqayyoo dubbatan dubbadhee afaan haaraa jaalala yoon qabaachuu dhabaadhe ani akka sibiila kililchuu yookiis dibbee kosh kosh jettuun ta'edha. Raajii dubbachuudhaaf kennaa qabaadhe dhoksaa jiru hundumaa beekee beekumsa hundumaa qabaadhe gaara iddoo isaatii amman bututti amantii guutus qabaadhe jaalala yoon qabaachuu dhabaadhe garuu ani homaa mitiidha. Waldaa warra Qorontos keessatti hanqina kanatu rakkina kanatu jira ture. Kennaan ayyaanaa jira garuu maaltu gidduu isaanii jira? Jaalalli hin jiru. Wal qooduu gidduu isaanii jira. Namni akka tajaajila isaan ta'u namatu. Kanaaf maal gatii qabaa jedheetu dubbata ergamaa Phaawulos. Kanaaf tajaajilaan tokko tajaajila isaa ta'uutu irra jira jechuudha. Jaalalaan ta'uu qaba. Wanti nuti goonu hundi jaalalaan ta'uutu irra jira. Geggeessummaan keenya jaalalaan, tajaajilli keenya jaalalaan በፍቅር መሆን አለበት። ለመፋ አመነሙማዳን ta'uu qaba. በታማኝነት መሆን አለበት። tajaajilaan geggeessaan geggeessituun amanamtuu ta'uutu irra jira. Amanamummaan nuuf mataa keenyaaf bu'aadha. Amanamummaan tajaajila keenyaaf bu'aadha. Waldaadhaaf bu'aadha. Dhalootaaf bu'aadha. Biyyaaf bu'aadha. Amanamummaan. Namni amanamummaa hin qabne ofiisaas hin miidhaa, biyya miidhaa, waldaa kiristiyaanaa miidhaa, maatii isaa miidhaa. Tajaajilaan tajaajila isaa ta'uu qaba gaafa jennu amanamaa ta'uutu irra jira. Amanamaa ta'uutu irra jira. Sadaffaa obsa qabaachuu qaba. Tigisti manoor ይገባዋል. Tajaajilaan obsa qabaachuu qaba. Geggeessaan obsa qabaachuu qaba. Geggeessituun obsa qabaachuu qabdi. Namoonni nuyi tajaajilu, namoonni nuyi geggeessinu namoota amala garaagaraa qabanidha. Waldaa kiristiyaanaa keessa kan fayyan jiru, kan hin fayyin jiru. Waldaan kiristiyaanaa akka kiyyoo galaana keessatti darbatamteetu qurxummii qabuudhaaf. Yesuus akkasittiin fakkeessee dubbata. Kiyyoon qurxummii galaana keessatti qurxummii qabuuf haamee qurxummii isa ba'eessas qurxummii isa gaggadhees qabee fida. Waan galaana keessa jiru fattees hin dhiisu. Waldaa kiristiyaanaa keessa kan fayyan jiru, kan hin fayyin jiru. Waldaa kiristiyaanaa keessa kan hubatan jiru, kan hin hubatin jiru. Waldaa kiristiyaanaa keessa hafuuratti kan guddatan jiru, kan hin guddatin jiru. Waldaa kiristiyaanaa keessa kan isaanii gale jira, kan hin galiniif jira. Kanaaf iyyuu namoota kana tajaajiluuf nama akkamii ta'uu qaba? Tajaajilaan obsa qabaachuu qaba jechuudha. Tajaajilaan tajaajila isaa ta'uutu irra jira. Obsaa jedhee lallabee obsa hin qabu taanaan fakkeenyummaa hin qabu. Obsuu maal obsa? Rakkina obsuu, ari'atama obsuu, arrabsamuu obsuu, jibbamuu obsuu, waan hundumaa obsuu, yoo beela'es, yoo daares, yoo dhoobotes, yoo itti qorres, yoo itti oo'es, yoo toles, yoo toluu baates obsuu, ergama isaa galmaan ga'achuuf dhama'uu, akka ergaa isaa ta'uu, akka tajaajila isaa ta'ee argamuu. Kanaaf obsuu. Arfaffaan amantii qabaachuu qaba. Tajaajilaan amantii qabaachuutu irra jira. Waaqayyo kana keessa na dabarsa jechuu danda'uutu irra jira. Waaqayyo qilleessa kana gab godha jechuu danda'uutu irra jira. Waaqayyo sin gargaara jechuu ni danda'uu qaba saba. Maaliif wanti yeroodhaa gara yerootti jireenya namaa raasu, waan nama sodaachisu, waan nama dhiphisu, waan abdii nama kutachiisu baay'eetu jira. Musee argitanii saba Israa'el galaana diimaa qarqara dhaqanii gaafa ga'anii bakka dhumne irraadhaan booddeetti deebi'uuf warri Gibxii duuba jiru. Kanaafuu dhumne irraadhaan Musee maaf akkana nu goota sitti himnee gaafa utuu achi hin bahin dura. Museen gab jedhaa jedhe waan Waaqayyo godhu laalaa.
diinota keessan warra arrasin ari'an kana barabaraan deebitanii hin argitan. Waaqayyo lolaadha, maqaan isaas Waaqayyoodha. Haaleluyyaa. Waaqayyotti amane. Ifti tulluu gubbaan dhokatu goomataan afaan haa qabatu. Ifti tulluu gubbaan dhokatu goomataan afaan haa qabatu. Sichi yoo ulfinaaf eegamna addunyaa guutuurra naannofna. Sichi yoo ulfinaaf eegamna addunyaa guutuurra naannofna.